Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Oowwine ma oowwine nu oowwisanii. Jaalali gurraacha ta'e jiba. Gurraachan ni osuma aarru. Fatii shaatuun maal ol ka'e dubartii ol ka'uun seeraa miti jedhani. Kino ani ol ka'ee fi bar dhiifama jedheeni. Harka fuuni. Afoon alillaa jedhu. Afoon alillaa. Afoon alillaa. Anaafati waliin dhabnu haa. Miqqanyaatu wal dhaba malee anaafati waliin dhabnu. Tamaam? Tamaam. Dhageesse? Wal dhabnullee haga makiinatti diimtuu jette san bitattee biyya galtuu waliin dhabnu. Okay? Makiinaa asitti laalataa turte Itoophiyaa kanatti. Maal jette? Dumaashii shufeerii godhadhaa jedhaarti. Itoophiyaa kana laalataa turte. Ani makiinaan bitadhu isin hin jedhamu. Amma booda isin qixxee beera. Harafoo? Ani fuula akkana taatiin taa'iin gaamaa fuula kan kee ifii taa'i. Wanna dhaqayyamtee yoo jiraatte naafatti illee garaan kenna qulqulleessi garaa. Ani lakkee qulqullu duraanumaa. Wallaahi. Si tureessaa uummata ammaa kanniintu si tureessaa laati qulqulluma si beeka. Mee takkaa wal faarsaa akka keessa sanitti. Kanaafuu namni sii kennu hin jiru si bira giiftiin. Amma dhiira sii deebisaa takkatti chaansii kee dhumaa mokkorattaa waan feete naa dabda. Ani indoom amma irra sii tareeyyu waan aarteef. Wallaahi amma booda irra siin ta'a. Yoo na injifatte maatii kan keetii rakkoon si bira. Yoo na injifachuu baatte injifatamte immoo hin qaxxaamu. Siigalee? Fatii. Wanta kasirraa wanni jechuu barbaade dhugaadhaa magaalaa gallee dadhabee jira rafuu yaadaa illee dagee ambulii gin amma maariyaam firiizeen rafuu deemu kaasee fi nama birsi fannifaa. Maalirraa sababni maaliif? Sababni dhufuu na waan nafeetifneef waan keessa fayyadaman. Maaliif? Natti migaa sababni maaliif? Shinu sababa? Maaliif gastii kiyya dhufuun feene? Sababa naa himi kan. Amma maal ka? Waan sin jedhe dhageetti sababa naan deebistu sababa hin qabu. Malee gastii kana cufee bogu wallallee. Koi gaafii as gaafa naa deebisi. Walaa qabee wallahi siriis qaldiin. Bakka dubbaddu waan fide dubbaddu bare. Bakka qaldiin naami siriisi wanni aartuuf hin jiru. Wanni na aartuuf hin jiru kan na hinjifachiise faamilii kiyya. Amma barnootaa sila faamilii sila jinni bijaan kan dawoo fi inni bare. Na dhagaye gaa walaa qabanyu. Fatiraati ya gada. Kabajaan beekaa. Maatu. Eshi sittaa tolu yaa takka hootu na hinjifadhu. Deemna sabati sirraan qaboon deemna geetti waan sin jechuu barbaadi. Fati siris takana fi wallalleen beelu nama miidiyaarra wal bara miidiyaarra dadhabaan anaa ta'e. Salaam alaikum. Nagaam. Wanni si aarsu maali? Maali wanni si aarsu? Buko. Maali wanni si aarsu? Bukoon kasi dabaree biyya gaa. Eshi maali wanni si aarsu? Maali? Ani jechuun bareeddu namaa jedha. Bukollee. Eshi maaltu si aarse lubbuyyee maaltu si aarse walaa qabanyu amma maa aartaan as bira maal belleesse? Maal belleesse? Amma maal belleesse geemii taphanne inni injifatamtee? Inni fi zarmanna kan yoo bukoon fakkaatu waan bareedaa kan nuti nama gubbaa. Ani maal belleesse? Amma qooyi ani maali badingi? Badiin jenne mana dhageessaa? Maali badingi? Badi anaaf itti waasaappi wal barre moo immoo wal barre? Ani bar waan inni ati haasoftuu naa galaan jiru bar hin qaxxaamte geemii taphanne jettee? Miidiyaarra wal barre moo kam? Duraanii sanaa wanti hundi duraanii sanaarra dhuftee miti. Ani ittiin hima isii sirrees ta'e ittiin hima wallahi amma ittiin hima booda. Isin ni beektaa mi waan jiru. Narratti natti arte sirrees eegaan dhufeellee kana ittiin ittiin dabsu waan ta'eef amma deemee ittiin hima. Maal taate ati waan naan galle baroonni ati haasaartu? Wayi garaan dabbichaati. Waan ishiin jechuu jiru. Hin barbaadu hin dhufu garsee fayyadamu nagaan turii siin jee. Hello family, salam alaikum. Har'a akka walaalummaatti yoo waa takka dubbadha.
nama tuffattee nama ta'a jettee yaadin. Yoo tuffatte ni tuffatamta, yoo kabajje ni kabajamta, yoo jaalatte ni jaalatamta, yoo jibbite ni jibbamta, keessattuu yoo boonte daran ilma namaa bira jibbamta. Kanaaf ilmi namaa argatuu fi dhabuutu carraadha malee uumamni isaa hunduu tokko. Ilmi namaa kanaaf sammuu kee waan gaariin guuti, waan gaarii qofa yaadi. Gaafaati waan gaarii ilma namaati yaadde rabbi waan gaarii bakka sii buusa waan ta'eef. Nagaa oola isin jaaladha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya akkam jirtu hundi keessanuu baga jiraattanii fayyaa keessanii baga jiraattanii hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne hordoftoota kiyya baga jiraattanii nageenyi kiyya qilleensarraan isin qaqqabu bakka jirtan maratti isiniin jedha. Faamilii kiyya hedduu galatooma warroonni jalqabarraa hanga ammaa na hordoftan hedduu naaf galatoomaa. Viidiyoon kiyya isinitti tole laayikii sheerii koomentii barreessuun hin dagatina. Akkasuma warroonni haaraa dhuftanillee walkamannaa dhufu baga nagaan dhuftanii isin simadhee jira. Noora manni mana keessanii subscribe godhaa, like share godhaa. Viidiyoon kiyya isinitti tole na jajjabeessaa, koomentii share like subscribe godhaa. Warroonni haaraa taatan viidiyoo hanga xumura daawwadhaa isiniin jedha. Yeroo awwala maatii ta'uu namni kamiyyuu chaanaala nama irra seenee suni yoo itti tole viidiyoo hanga xumura daawwatee subscribe godhuu qaba. Akkasii ani dhufu isiniin jedhee jira baga dhuftanii. Viidiyoon kee har'aa waa'ee akkuma asirraa argitanii waa'ee Fatishaa fi Lubbiyeeti jechuudha. Viidiyoon jalqabarraa waa'ee araarama isaaniiti. Asiin dura wal dhabanii jiranii. Viidiyoon itti aanu immoo ka gaafa wal dhabbii isaaniiti jechuudha. Viidiyoon hundi isaatu seenaa mataa isaa qabaa jechuudha. Viidiyoon sadaffarraa immoo viidiyoo gorsa inni kennu jechuudha. Gorsa namuu kamuu fayyadu tokkoffarratti maashaallah tabarakallah baga araaramtanii jechuudha. Araaramni keessan hedduu tokko nu gammachiisa jechuudha. Wal dhabbiin keessan dhugaa namatti hin tolu. Taphattanii bashannantanii nullee booharsitanii jechuudha. Faayidaa qofa osoo hin taane namni kamuu viidiyoo ijoollee tana lamaanii itti bohaaraa jechuudha. Wallahi viidiyoo isaanii yeroo ilaalu yeroo hunda itti kolfaa jechuudha. Maaliif yeroo nu dabbare ni ilaalla. YouTube bicharra gadhiifachuu osoo hin taane namni kamuu itti bohaaraa jechuudha. Akkasii rabbiin akka wal araaraman kanaan rabbiin ammaan booda wal dhabbee jidduu isaanitti hin fidini. Dhugama jedhee ijoollee matu namuu matu qalbii fi argeetiniin jecha hin taane jedheeni akka isaan wal lolan taasisa malee isaan lachuutu uma hin jedhanii. Yani mucaan kun maashaallah tabarakallah rabbiin nama beekaa caalu agila caalu hayyuu gorsa namaaf kennu rabbi si haa taasisu. Fatishaa rabbi sirraa haa jaallatu. Bakka isin jidduu keessa wal dhabbii fiduu rabbi isinirraa haa qabu. Isinleen haa dalagattu. Viidiyoo haati faatee dubbatu tokko irratti anillee jecha kennuu barbaade. Jechi kun immoo Lubbiyeef jechuudha. Yeroo kamuu qoosaa taphadha. Ofillee fayyadaa namallee fayyada jechuudha. Dalagaa keessan dalagataa miidiyaarra yeroo dhuftan qoosaa taphadha. Dalagaa keessan dalagataa dalagaa dhiiftanii qoosamaa fi tapha bichatti yeroo keessan hin fixinaa jechuu barbaadeeti. Maaliif namni kolfa barbaada, tapha barbaada, achumallee waa bitataa jechuudha. Achumaan qalbii keessan qoosaa keessan nama hundaa itti tola jechuudha. Osoo namni marti isaatu ni daawwataa itti tola. Akkasi qoosaa taphadha. Dalagaa keessanillee achuma keessa maraa baafatanii jechuudha. Maashaallah tabarakallah mabruuk isiniin jenne, congratulations isiniin jenne, baga araaramtanii baga gammaddanii. Lamuu rabbiin wal dhabbee jidduu keessanii haa fageessu. Miqanya sharranyaa akka walitti isin buusu rabbi isinirra haa qabu. Isin lamaan obboleeyyanii rabbiin gammachuuf jaalalaan qoosaa keessanii waliin isin haa tursiisu. Ummata miidiyaatiif faayidaa ummata miidiyaatiif osoo hin taane faayidama keessaniif rabbiin wal dhabbii jidduu keessanitti hin fidini. Amma ummanni miidiyaa osoo isinillee miidiyaarra dhufuu baattanii osoo isinillee qoosuu baattanii homa argee gadhiifataa jechuudha. Bakka namni miidiyaarra nama argee qoosan keessan namatti tola saniif dhufee viidiyoo keessanillee gadhiifata malee
odoo isinillee miidiyaarra dhuftanii qoosuu baattanii wama biraa wanni gadhiisan hin dhabamu jechuudha. Miidiyaan namoota baay'ee jira maal akka viidiyoo waraabee laayivii seenee waan viidiyoo isaa gadhiifamu viidiyoo Fatishaa fi Lubbiyyee qofaa miti jechuudha. Baay'eedha miidiyaan amma namni ka laayivii seenee ka qoosuu ka taphatu fakkeenyaaf viidiyoo ibsaa qorataa viidiyoo qorataa viidiyoo biiftuu ka biqiltuu ka maammee kunniin kan baay'ee jira akkasuma ka Dr. Aslii ka Mubaarak hedduu jira viidiyoon namaa kan waraaban miidiyaa kanarra jechuudha. Akkasii waliin dhabinaaf leessamaan booda waliin lolinaa qoosaa taphadhaa qoosaa fi taphni keessan akkasuma gorsi Fatishaallee hedduu tokko das nama jedha. Obboleessa keenya Fatishaa hedduu galatoomi Rabbi hajaa muraada si haa guutu yoomuu du'aa si goona namni hundi si jaalata nama Rabbi jaalate namni si jaalate shamarranii bareedumsa bichaa sirra ol fixuu bichaa osoo hin taane Rabbiin beekumsaa fi kabajaa nama kabajuu namni yoo nama kabaje akkasuma Rabbillee isa kabajaa innuu jedhee jira. Mee gorsa isaa kana keessatti xiinxallaa ilaala jechuudha. Maashaallah tabarakallah beekaa caalu aqila caalu nama gorsa gaarii yoomuu nama dhaamu malee Rabbi si haa taasisu. Hayyuu caalu beekaa caalu ta'ii bakka guddaa gahii ammallee gaafa maanguddoo ta'e namni gorsa kana caalu namaaf dhaama jechuudha. Amma dargaggummaa shabaabummaa isaa kanaa fi gorsa babbareedan viidiyoo isaa irratti dabarsaa jira. Akkasii Rabbi wal dhabee jidduu keessanii haa fageessu qoosan keessanitti haa fufu taphni keessanitti haa fufu akkasuma Lubbiyyalleen ka waa'ee rahmaa dalagaa dalaydu kolfaa bichaa miti Maammadoo faarsuu bichaa miti harkaan waan hojjettu san harkaan hojjeta afaaniin haasa'ii jechuu barbaadeeti. Viidiyoon ima si bira gaya inuma dhageetta gaafa turtellee turtu viidiyoo kiyya arguu dhaga'uun kan kee hin hafu jechuudha. Lubbiyyee gonkumaa namnummaan kamiyyuu yeroo laayivii irra dhufe waan hojjetu san namni onlaayinii irraa hojjetu namni gabaa waa dalagu waan san hojjeta hordoftoota illee taphachiisaa afaaniin haasaa malee harkaan haasaanii harkaan dalagaa afaaniin haayizoo jedha lukaan gara lagaa jedhanii akkasii afaaniin haasaa afaaniin hordoftoota taphachiisaa afaaniin hordoftoota kolfisiisaa faayidaa ofillee itti dalagan malee callisanii tumaanii Maammadoo bichaan kolfisiisanii kanaafuu callistee tumaanii Maammadoo bichaan kolfisiisinii Maammadoo bichaan hin faarsinii waan dalaydu san illee harkaan faarsii jechuu barbaadetti Lubbiyyee akkasittis illee faayidaadha namallee faayidaadha. Bakka anjaa kolfa keetiifuu qoosaa keetiifuu dhufanis jala ta'anii achumaan kaawaa bitatullee waa bitatu achumaan ati waa itti agarsiisaa. Uffatallee uffataa itti agarsiisaa diriyallee uffataa itti agarsiisaa warra bitattan warra bitatuu didee callisee tumaan kolfuma bichaa ilaalu itti dhiisitii warra waa bitatuuf deemu warra keessattuu shamarran sirrii bitatanii uffata fa'aa uffata itti mul'isii warra lakkoofsa kan kennisiin jedhu warra uffata barbaadu itti agarsiisi akkasitti uummanni laalee bitataa jechuudha. Warra fedhii waa bitachuu qabu warroota akkasiisan sirritti jabeessii afaaniin haasayaa dalagaa kan kee hin dhiisinii afaaniin haasaa harkaan hojii agarsiisaa akkasitti hojjedhu. Inshallah Rabbiin riskii dhumaan qabne rahmallee haa banuu akkasii isinillee Rabbiin jidduu keessan ol dhabbee haa fageessuu jaalalaa fi gammachuu kabajaa obbolummaa fi obboleessaa kana hanga isa xumuraa wajjin turtanii Rabbiin isiniif haa taasisuu wal dhabbee jidduu keessanii Rabbi haa fageessuu baay'ee. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.